سينا أجائبها شيخ نبيل أوديسي سينانتون حالان دستين سنجانين دينك سيفرد سينا تنقزي دبسو يا الله ني أجائب دنين سنجا سينانتون حالي سنتبريتو يا سبحان الله إمي ماني بوسين سنجاني عمنتني ما سنس إلا دوان في تقلاتي واني سنبولا لاني سنجا سيناتن نجرأي ونخل أقمعي يا الله سنيفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تفرتفتو سينا أوروتو أكن جتن فيانجا شمار كفون المان وربهم انتخسنو بكتر تنتي سلام تانتي تون أني رانقاتي اسم براغي سولي سنينجا رانتنا مالو بابتي رفتيجو كسن أولمون نيسي كبدير بسينا أجائبات خيسا فو جارسا جارتي داف نمو بلتي كفو ججرو سينا تو برنوتو بدا تاتي أكي سام بلتي ساني جيبيفتن إسان قوتي سانيفو نوجي ترتي غارين سنينجا أوري channel خناق ماتين تين سبسكرايب قودا ماتي خياتاني سنينجا خيسو مرة بها لايك قودا أكنا مهدو بريقيو هريو تخيسني في الشاشر قودا سنينجا نوجي ترتي غارين tokko gurbaan tokko intala akkaan bareeddu takka fuudhe isaan lameenuu akka wal jaalatan jaalala isaanirraa kan ka'e jiruu bareedduu jiraachaa jiran reetiin isii kanaan buhaara inni gizee isii harkee gammachuu bashannana kanaatti dhageema osoo haala bareedaa kanaan jiranii jaartii isaa dhukkubni bareedina isiirraa deemsisu tokko isii qabe nasiiba yeroo isii dhukkubni san isii qabu jaarsisii haajaaf biyya biraa qote osoo abbaan manaa isiin dhufin haati manaa isaatun bareedinni kun irraa dhukkubni bareedina isiirraa ofutti dhufuun kun jaarsi isii jibbu sodaachaa turte ni yaaddu itti jaarsi kee kun dhiiroo na jibbaa bareedinni kee kun narraa deemu jira duraan inni bareedina isii kana gammadaa miti amma bareedinni isii san irraa deemu jira jechuudha dhukkubni itti dhufee saniifuu isiin jaarsisii kun hanga ganaa imaltu irraan dhufin isii yaanne isii seene jechuudha. osoo isiin akkasii yaaddaa jirtu jaarsi isii san osoo imalti irraa galu jiru wanni inni itti yaadin itti bu'e maali wanni san balaa akka tasaatti ija isaa san balaa isa gootuutti itti bu'e yaa subhaanallah jaartii yaaddoo jirtu jaarsi kee bareedina gizeen irraa dhabe isee bareedduu biraa deemee anaa bareedduu ta'in anaa akkana ta'in dhufeetti isii yaaddoo jirtu iji isaa beeyxee jechuudha akka jaartiin bareedina dhabdetti inninis ija dhabe. duraan jaarsi bareedina jaartii isaatiin bashannanu ture eegi isiin bareedina dhabde inninis ija dhabe osoo isiin argin jechuudha amma gizas deebi'ee imaltuurraa hin argu jechuudha sammuu isaa keessa maaltu jira bareedinuma isii duraanii san isiinis amma hanga duraan yaaddoo turte jaarsi keenya arkee qalbiin isa cabxee itti yaaddoo turte amma hin yaaddu jechuudha maaliif jaarsisii waan ijaan hin agarreechaafu yaadni kun irraa kute jechuudha. lakkuma akkasii bareedinni isii kun irraa deemaa qote lakkuma akkasiitiin fokkochaa isaan ammoo jaalalti isaanii guyyaa takka illee dhirranne jaalalti isaanii idaamaatuma deemti haala saniin illaa amata 40 wajjin jiraata subhaanallah haaluma kanaan osoo jiraachaa jiranii jaalalti isaanii kan guyyaa takka irratiin jaartii isaa jalaa duute san booda jaartii awwaalanii eega awwaalanii fixan booda namuu haramana isaanii galan namuu gizee galan kana mana isaanii inni kophaa isaa achitti hafee san booda kophaa isaa galuuf deemu jira jechuudha. Gurbaan tokko lallabee eessa deemta jee jaarsinis gara manaatiin deemu jira hay ajaa'ibee kanamtichi ballabbee qamokom hay kophaa keetii kam deemtaa jeen ijaan nagartuu miti ballaadhaa miti jee gurbaanis akkana jeen lakkii ani ballaa miti jeen ani bar ballaa miti jeen jaartii tiyya bareedinni irraa deemnaaniin akka isii qalbii isii cabee bultiin teenya hin diigamneefiin akka nama ijaan hin agarree if godhee jeen malee iji tiyya fayyaa na qabdi bultiin islaamaa hundi bultii bareeddu akkanaa taate nama feena saa walalaa hundi keessanillee mee yaa obboleeyyan kiyya barnoota seenaa tanarraa maal fudhanna akiid gizee kana yaaddu silaa bultii tee taate dassiyetti silaa waan babbareedaa akkanaa bultii tee keessa goote dassiyetti nama kan muddisitti garuu namni injifannoo tana galmaan ga'uu danda'u nama sabrii qabu malee namni kaan hin danda'u saniifuu bultiin sabrii barbaachisti bultiin wasaasaadha isaan lameenuu qabanii jabeessuu qaban mee uummanni lameen kun akkatti walii yaadan isii taatu gizee bareedina san dhabde isaaf yaadu eegalti jaarsa kee qalbii cabeettee
isaa taatu isii qalbii cabajee ija bal'aaf godhee kana mana garree bultii tana keessatti lameenuu waliif yaaduu qaban mush tokkorra dhiisanii booda gizee badde sheenoo miti wallaahi isiniin jaa rabbiin bultii nama hundaatu agarteemi tajaajilarra dhaabbate ta hundi islaamumarra dhaabbate ta diin irratti agartee miti akka nabii keenya alayhi salaatu wassalaam itti bulchu turatti akkasi namuu bulchu rabbi haa godhu saniifuu yaa obboleeyyankee hanga dandeessanitti bultii teessan jabeeffadhaa bultii teessan keessatti waan gaarii godhuu yaadaa wal gammachiisu yaadaa la'innoo bultii fi qabrii abbaatu kophaa isaa tajaajilata akkuma qabrii teetiif yaaddee ibaadaa irra jabaatutti akkasuma bultii teetillee jabeeffattee hoogganuu qabda jechuudha saniifuu yaa obboleeyyan kiyya barnoota irraa fudhadhaan isiniin jaa seenaa tanarraa akka irraa fudhattanillee abdiin qaba inshaa Allah yoo isinitti tole kawantii jala naa katabaa fi ammaasis obboleeyyan keessaniif shirshir godhaan isiniin jaa le'innoo seenaan tun baay'ee takkanatti tolte isinillee akka isinitti toltu abdiin qaba hanga seenaa biraatiin walitti deebinuu nagayaan naa turaan isiniin jaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh